Ashamar Kafune kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii keenya addaa har'aatiin seenaa gootota Oromoo jalatti seenaa Jeneraal Waaqoo Guutuu bara 1920 kaasee hanga bara 2006tti kan jiru kan wajjin laallutaa hamma dhumaatitti na wajjin faan affeerraa kooti. Jeneraal Waaqoo Guutuu 1920 kaasee hamma gurraandhala 3 bara 2006tti geggeessaa fincila baalee fi qabsaa'aa mirgoota Oromoo turan. Jeneraal Waaqoon umrii isaanii guutuu mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsaa'aa kan turanii fi gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu abbaasaa Guutuu Usoo Camarii fi haadhasaa Dhulloo Alii Hasan irraa bara 1924 aanaa madda olaabuu lafa Odaa jedhamtutti dhalatan. Abbaansaa Guutuun ilma dhiiraa 10 fi durba 9 walumaa galatti ijoollee 19 akka qaban ni himama ture. Isaan keessaa Jeneraal Waaqoon ammoo dubartoota 7 ijoollee 49 kan horan yoo ta'u kanneen keessaa 15 lubbuun hin jiran. Bara 2015tti dubartoota 16 fi dhiirota 18 walumaa galatti ijoollee 34 qabu ture. Jeneraal Waaqoon ijoollummaa isaatirraa jalqabee dhiiqii fi jibbiinsa diinaa qabu faana dhooftuu diddaa gabrummaas ture. Bara 1938 fuudhee manaa osoo hin bahinii osoo abbaansaa hin beekin horii abbaasaa gurguree qawwee ittiin bitate. Sammuunsaa roorroo gabrummaa fudhataa waan hin ta'anii fi ijoollee hiriyoota isaa gurmeessuun akkasumas gorsuun poolisii mootummaa tumaa turan. Jeneraal Waaqoon bara 1943 Muhammad Gadaa Qaalluu fakkeenya godhachuun diddaa gabrummaatti seene. Bara 1952 akka nama hiyyeessa tokko ta'anii uffata poolisii nama dhaloota gosa raayituu Alii Jiloo kan maqaan Kiristaanaa Shaalaqaa Isaayyaas jedhanii moggaafatan kadhatan. Erga inni uffata kana kennee fi booda isuma uffachuun magaalaa seenee kitlaayota naaftanyyaa sodaachisaa turan. Icciitiidhaan gartuuleen diina irratti tarkaanfii ciccimaa fudhatanii turan. Haaluma kanaanii bara 1958 poolisii 2 ajjeesan. Baruma kana keessa poolisoota erga ajjeesanii booda Waaqoon akkuma tasaa magaalaa Nageelletti Shaalaqaa isaanii wal argan. Yoo kana eessatti badde Waaqoo jedhanii gaafatu Shaalaqaan. Yoo kana maal dafeen dhufee fi looniin godaanee gammoojjii ture damma adii ati jaalattu kan na gaafatte sana siif argee horii ittiin bitu dhabee fidi jedhanii gaafatan. Shaalaqaan baay'ee gammadee qarshii 200 kenne. Qarshii kanaanis rasaasa zinnaara dachaa 2 ittiin guutatee ammas baatii tokko booda Nageellee walitti dhufan. Nagayuu mallee otoo hin gaafatinii maali si barbaada miti damma kee bitee lafa jira horii karaa waan kafalu ittiin feesisu dhabe jedhanii qarshii 20 ammallee irraa fudhatanii tooftaa kana fakkaatu hedduun gargaaramanii diina hifalchiisaa turan. Bara 1962 dhiibbaan gidiraa fi ajjeecha mootummaa naaftanyyaa Haayila Sillaasee uummata isaanii irratti hammaataa dhufnaan ijoollee ganna 10 gadii ilma Heeloo Goolaa Waaqoo, Abdallaa Guutuu, Alii Jiloo, Isaaq Suudee Goobanaa, Muhammad Buttaa Gaatii, Alii Buttaa Aagaa fi dhibbootan ajjeefaman keessaa hanga tokko yoo ta'an tarkaanfii mootummaa Habashaa kana hifachuun uummanni bulchitoota naannoo kanaa mootummatti iyyate. Yeroo kana dubbiin kun mooticha bira ga'ee Finfinnee irraa Koloneel Taaddasaa Taagaan namni jedhamuu fi ajajaa waraanaa kutaa bulchiinsa Sidaamoo yeroo sanii Koloneel Zawduu Xilaahun gadi dhufanii uummata Oromoo naannoo Nageellee Booranaa jiru mooraa waraanaatti walitti qabuun rakkoon keessan maali jedhanii yoo gaafatu uummanni rakkoon keenya isin biyya keenya irratti dhuftanii nu ajjeesaa jirtanii dubartii fi daa'imman keenya irra deemtanii fixaa jirtanii qabeenya keenya saamtanii kan barbadeessaa jirtan namoonni isin of jalatti qabattan nun ajjeeftaniif nun saamtan maaliin nun adda jiran nuuf isaan obboleeyyan maaliif adda nu baaftan kana hunda isinitu nutti fidee lafa keenyarraa nu ka'a jedhanii ni gaafatan. Naafxanyoonni lafa kana gadi lakkiftanii deemuu qabdu yoo diddan ajjeechaa saamichaa fi qabeenya barbadeessuun itti fufa jedhanii ni itti himan. Uummanni wacee lakki jennaan loltuu waraanaa itti waamanii gabroonfattootni ammoo uummatichaan guyyaa 7 keessatti akka gadi lakkiftan biyyaa baatan murtii tana beekaa jedhanii gadi furan.
jagnoonni diddaa murtii gabroonfataatiin ba'an gannaalee gama ce'anii walaabuu keessatti Kadiir Waariyoo Luugoo, Abdurrahmaan Haroo Abdii, Huseen Harcummaa Boruu, Huseen Abdurrahmaan Jaldoo, Roobaa Hundukkoo, Taa'oo Igee, Muusaa Dooyyoo Jaarsoo, Huseen Waaqoo Dhaddeetiin wal qunnamuun murtii gabroonfataan uummata irratti dabarse kana dura dhaabbachuuf qawwee 4 qabatan irratti 3 dabalatanii bitachuun lolaaf of qopheessan. Haala kanaan diinaan lolaa humna cimsataa deemuun Sumaalee irraa odeeffannoo argachuu jalqaban. Waaqoo Guutuu Kadiir Waariyootii fi Huseen Harcummaa fudhatee Abdullaahi Usmaan, Muusaa Sheekaa fi Abdurrahmaan Haroo Dhaamsaa waliin biyyatti ol deebisee gara biyya Sumaalee socho'e. Uummata keenyaan waltaa Amaara ofirraa ittisaa, hafuura keenyallee nu hordofaa jedhanii eelaa balantichaatti addaan bobba'uun bakka bu'oota waraanaa gosootaa Ajuraanaa, Karaalee, Gurraa, Gaarii fi kan kana fakkaatan wajjin wal qabatanii bulaa hawoon Sumaalee seenan. Warri dhaamsa biyyattii ol deebi'ellee gannaalee Arbaa Gabaa bakka jedhamtu uummata walgayii kana manguddoonni akka Waaqoo Luugoo, Camarii Guutuu, Aadam Jiloo, Muusaa Dooyyoo, Ibraahim Qaarii fi kan kana fakkaatan keessatti argamaniin qunnamuun dhaamsa isaanii dabarfatan. Murni gama biyya ollaa deemee qondaaltota Sumaalee bulaa hawoo irratti qunnamuun yaada isaanii erga hubachiisanii booddee xiyyaara Moqdishoo geessuun ajajaa poolisii mootummaa Somaaliyaa Koloneel Umar Muhammad Haaji Masalaa simatee qubachiisuun dhimma isaanii deemanii erga irraa hubatanii booddee gara Jeneraal Daawud Abdullee ministeera ittisa biyyaatti geesse. Jeneraalichi illee qormaata fudhatu irratti dhuunfaa fi gamtaan adeemsise. Haala uummata kaaniin erga hubatanii booda Waaqoo Guutuu addatti waame. Mootummaan Habashaa mootummaa duulaatii bara dheeraa bulchiinsa irra turte isin dhiisii nutuu mootummaan Sumaalee humna isaaniin nu lolchiisuu dandeettu ga'aa hin qabnu. Waraanni mootummaa Itoophiyaa guddaa akka ta'e isinuu himaa jirtanii waan humna keessaniitii ol kanaan loluuf yaaduu dhiisaa. Waan si barbaachisu hunda siif godhaa, asuma qubadhu taa'ii yeroo itti eeggadhu jedhee gaafate. Waaqoo Guutuus mootummaan Itoophiyaa waraana guddaa qaba jechuun kee dhugaadha, garuu nuti gurmuu guddina isaa dadhabne osoo hin taane meeshaa waraanaa keessattuu rasaasa dhabuu keenyaaf malee yoo meeshaa waraanaa arganne rabbiin gargaarsifannee akka ofirraa kaasuu dandeenyu uummata kiyya irraa abdiin qabaa. Rakkoo jiru dadhabee biyyaa hin baane lafte jabaattellee manuma o'aa keessaa ba'ee amma diina manguddoo dubartii fi daa'imman keenya bakka hundatti fixaa jiruu fi qabeenya keenya saamuu fi barbadeessaa jiru kana hanga dhoofne of keessaa baafnutti jireenyaan mataa kiyyaan argadhee ittiin jiraadhu tokkollee naaf hin jiru. Mootummaa Habashaa guddoodhaa hin dandeessan jettu tana akka dandeenyu sitti agarsiifna. Yoo qawwee guddoollee naaf dhabdee rasaasuma albee fi meesharii naaf kennii. Ammallee isin obboloowwan keenya tokko rabbiin isin gargaaree rakkoo gabrummaa hamtuu sana jalaa isin baasee namni miila lamaan dhoqqee seenee miila tokko dhiqatee tokko hin dhiisu. Nuti miila keessan tokko kan dhoqqee keessatti hafee dhoqqee gabrummaa naafxanyaa kana keessaa waan dandeessaniin nu gargaaraa nu baasaa jedhee ni gaafate. Jeneraal Daawud illee yaada isaa kana xiinxalluu hubatee wanti ati nuun jette dhugumaa amma nuti illee marga qacaleereef ba'aa jiru ni beektu. Wanti guddaan isin gargaaruu jiraachuu dadhabusii waan humna kennaa isinii goona mee hangasiif gama buloo hawootti ol deebi'aatiin eegaa jedhee gara Koloneel Umar deebise. Guyyaa gabaabaa keessatti Koloneel Umar jaarraa kawaan bulaa hawootti geesse. Waaqoo fi Kadiiriin Moqdishootti hambisee isaan ammoo afaan Sumaalee faaratti beekuu dhabuu irraa kan ka'e hafuu isaanii kanatti maaliif nu hambisan jedhanii yaaddayuu jalqaban. Hedduu rifatan, gaddan. Kanuma keessa Jeneraal Daawud guyyaa lammataa helikoophitarii ofiitiin Waaqoo fi Kadiiriin gara buloo hawootti fudhatee amma Jeneraal Daawud hooggantoota gosoota waraanaa hunda waliin jiran walitti qabee Jeneraal Waaqoon hoogganaa isaanii godhee muude. Qawwee dhoombirii 40 meetiriyaasii toomaasii 2 fi boombii 3 kenneefi yoo isin silaafuu waraana Amaaraa hin dandeettanii maallayyoo poolisaa yookaan hiituu mudhiilee boojitanii naaf fiddanii fuula dura waan kanaa ol akka isin gargaaruuf
fi bifaa fi baay'inni qawweellee kanaa ol akka ta'u waadaa isiniif gala jedhee geggeesse. Amma waaqonni nama 3 qawwee 42 fi boombii 3 fe'atanii galuuf gala barbaachuutti jalqaban. Camarii guutuu waraana nama 40 qabatee yeruma sana dhufeera. Gammachuu guddaan qawwee waliin hiratanii itti gaafatamtoota waraanaa kana wajjin ta'anii mari'atan. Sochii isaaniifillee maqaa baafatan. Hizbii ofiin jedhanii namuu gama biyya isaatti socho'ee waraanni waaqollee gara Oromiyaa Baaleetti qajeele. Humni waaqoo guutuu Oromiyaa seenee maqaa isaa kama qawwee isaa baafate. Dhombirii ofiin jedhee bara 1963 malkaa aanaatti seenaa ji'a caamsaa irratti waraana Amaaraa kan isaan gaddaa jiru lakkoofsan 600 ta'uu shaalaqaa Buzunaan durfamu waliin wal siman. Lola ganama sa'aatii 4 irraa jalqabee saafaya booda sa'aatii 8 walakkaatti adeemsifameenii humna diinaa irraa namni 43 ajjeefamuu 100 ol kan ta'an ammoo madaa'an. Yeroo duraatiif qawween Oromoo akka Amaaraa ajjeeftu hojii mul'atee deeraa fi ijoolleen daawwattee guyyaa kana qawwee furgoo 8 kan akaakuun isaa hin beekamin 13 booji'an. Shaalaqaa Buzunaan dursaa waraanaa ofii baqatee Bidireetti gale. Gootota diddaa gabrummaatiif bayan keessaa lola kana irratti gootonni 2 wareegaman. Falmiin bifa kanaan jalqabee bal'inaan itti fufee kutaa Baalee walakkaa ol akkasumas Sidaamoo koonyaa muraasa gabrummaa Habashaa jala bilisoomsee waggaa 8 bulchaa ture. Haloo baafannaan Hayila Sillaasee birmachuu meeshaa fi beektota faranjiitiin gargaaramee gara jabinnaan hamaan bara 1969 uummata Oromoo beeraa fi ijoollee 315 qilee keessatti fixuun diinan uummatatti kenne. Kunis waaqon fidaa yookaan ammoo uummata harka booji'uu jiru keessaa dhiira umrii 15 olii jiran fixuu jedhee manguddoota waamuun ittiin. Dhiibbaa kana irraa kan ka'e anaaf jecha lubbuu uummata kiyyaa hin dhabaminii jedhee onkoloolessa 1970 mootummaatti harka kennate. Haaluma kanaan gootichi waaqoo qoratamanii mooticha waliinillee dubbatanii badii kiyya irratti raawwatameef balleessan guutummaan guututti kan mootummaa ta'uu ittiin walii galan. Amma booda biyya waliin bulchina jedhanii aangoo fi bulchaalee mirkaneessanii fi jeneraal waaqollee biyyatti deebi'an. Haga dhuma 1975 biyyuma keessa turanii 1976 humna waraanaa Sooraa yookiin Janaadee ijaaramee ol bubba'e magaalaa Bidiree keessaa ba'uu isaaniitiin makamanii 1976 hanga 1983 itti gaafatamaa adda addaa irratti humna Sooraa hoogganaa turan. Ajajaa waraanaa ta'uun itti gaafatamaa dantaa hajaalaa ta'uun itti aanummaan geggeessaa turan. Akeekni jeneraal Waaqoo bilisummaa uummata Oromooti. Kunis kan mirkanaa'u tokkummaan uummata Oromoo yoo eegame jechuun dhaabbata adda tokkummaa bilisa uummata Oromoo bara 1989 hundeessan dura bu'ummaan hoogganaa turan. Bara 1991 mootummaan Dargii jigee rakkina uummata Oromoo karaa nagayaatiin furamu jechuudhaan mootummaa ce'umsaatti dhaabbilee dabalaman keessaa jarmiyaa Waaqoo guutuu isa tokko ture. Diinni qoosa hin beeku murtii nagayaa diignaan isaanis bara 1992 chaartara keessaa bahanii qabsootti deebi'an. Bara 2000tti humnoota waraana Oromoo qindeessuun dura taa'ummaan geggeessanii jiru. Waldhabbii jarmiyaalee Oromoo gidduu jirus furuuf qooda guddaa kan kennaa turan keessaa nama tokko turan. Amsa uummataa ergaan keessas yaa uummata keenya gaafa beekan heddummaatiin wal jalaa yaanee diina keenya ofirraa dhoofne har'a ammoo beekan heddummaatee wal dhagayuun dhabamtee uummata keenyallee waan goonuu hanqanne har'a tokko ta'aa jirra. Dhaabbilee Oromoo walii galtee uumaa jirra. Uummanni keenya waan guddaan gadi baanaan nu eegaa jira. Mee gaara dorrobe nu hin godhina. Bara durii gaarri dorrobee maal dhala jedhanii odoo eeganii lilmoo dhalee gaara dorrobee lilmoo dhale nu hin godhina jedhanii uummata isaaniitti dhaamataa turan. Loltoonni Waaqoo guutuu leenjii fi meeshaa gahaa qabaachuu baataniyyuu gootummaan waan lolaniif injifannoo battalumatti galmeessuu jalqaban. Injifannoo guddaa argatan keessaa tokko waraana malkaa aanaatti bara 1963 godhamee waraana kanarratti helikoophtarii 2 qawwee dhombirii kan otomaatikii hin taane rukutanii kuffisaniiru. Kanaafis bara 1963 hanga 1970 jiru uummata biratti maqaa qawwee sanaatiin moggaafamee
Tooraa yookaan Sooraa Doombir jedhamuun beekama. Waraana Doombir kana malkaa aanaatti godhame irratti finciltoonni Oromoo meeshaalee waraanaa baay'ee booji'anii loltoonni Waaqoo guutuu leenjii fi meeshaa gahaa qabaachuu baatan iyyuu gootummaan waan lolaniif injifannoo battalumatti galmeessuu jalqaban. Injifannoo guddaa argatan keessaa tokko waraana malkaa aanaatti bara 1963 godhame. Waraana kanarratti helikoophtarii 2 qawwee Doombirii kan otomaatikii hin taane rukutanii kuffisan. Kanaafis barri 1963 hanga 1970 jiru uummata biratti maqaa qawwee sanaatiin moggaafame. Tooraa yookiin Sooraa Doombir jedhamuun beekama. Waraana Doombir kan malkaa aanaatti godhame irratti finciltoonni Oromoo meeshaalee waraanaa baay'ee booji'anii kunis meeshaa ittiin diina ofirraa ittisan jabeessaa fi finciltoonni waraanaa kanarratti gootummaa guddaadhaan ijoollee haadha manaa fi loon isaanirraa diina ittisuuf cinatti lolanii kanaafis injifatanii jiru. Jeneraal Waaqoo dhukkubsatanii gaafa gurraandhala 3 bara 2006 lubbuun isaanii dabarte. Dr. Gammachuu Magarsaa awwaala Jeneraal Waaqoo irratti akka dubbatanitti Waaqoon odoo lubbuun jiranii dhiisaa gaafa du'anillee uummata garaagaraa walitti fida jedhanii dhaloonni isaanirraa dhaalu uummata Oromoo tokko akka godhu amanaa. Jeneraal Waaqoon qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo godhee fi godhaa jiru keessatti gumaacha guddaa godhee yaadatamaa jiraata jechuun ibsanii jira. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophiin har'a isiniif qabannee dhiyaannee waa'ee gootota Oromoo keessatti seenaan Jeneraal Waaqoo kanuma kan fakkaatudha. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin ture ani Ibsaa Gadaati. Amma qophii biraatiin torbee dhufu walitti deebinutti sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.